Tarree sooreyyi addunyaa keessatti maqaan isaa kan yaamamu hundeessaan Microsoft Bill Gates karaa faawundeeshinii Bill Gatesin waggoottan 25 darbanitti Itoophiyaatti dameewwan hojii garaagaraa irratti hirmaannaa guddaa taasiseera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis hirmaannaa fi deeggarsa faawundeeshinichi taasisaa tureef nishaanii kabajaa guddicha Itoophiyaa sooressa addunyaa Bill Gatesiif kennaniiru. Dr. Abiy Ahmed wayita nishaanii kana kennanitti haasaa taasisaniin Bill Gates addunyaa dijitaalofte ijaaruu keessatti nama shoora olaanaa bahanidha jedhanii egeree boruu biyya tokkoo ijaaruu keessatti waan isaan irraa qooddannu hedduu qabna jedhaniiru. Already reshaped the world. Isin boca addunyaa kanaa jijjiirtaniittu kalaqa Microsoftiin addunyaa dijitaalofte ijaaruu keessatti lafee dugdaa ta'uun ashaaraa keessaniittu jijjiiramni kalaqaan malee alaan kan darbu akka hin taane isin nutti agarsiistaniittu muuxannoon kun egeree boruu biyyaa ijaaruu keessatti barnoota guddaa nuuf ta'a. Continues to shape the future we are building today. Waggoottan 25 darbanitti milkaa'inoota biyya kanaa keessaa ashaaraa kan qabu faawundeeshiniin Bill Gates damee fayyaa qonnaa fi gama dijitaalaayizeeshiniin deeggarsi faawundeeshinichi taasisaa ture hedduu ta'us Dr. Abiy dubbataniiru. Over the past 2.5 decades. Waggoottan 25 darbaniif deeggarsi keessan milkaa'inoota biyya keenyaa gurguddaa keessa ture guddaadha. Hojiilee kenniinsa tajaajila fayyaa, hojii qonnaa, waraqaa eenyummaa dijitaalaa, kalaqa saayinsiin deeggaramee fi qabiinsa ragaa dijitaalaa irratti karaa qindaa'een akka hojjennuuf deeggarsi keessan kabaja irratti hundaa'ee fi abshaalummaa qajeelaa of keessaa qabu irratti ergaa guddaa nuuf dhaamtaniittu. The power of data to drive smart decisions. Hojiilee namoota irratti xiyyeeffachuun faawundeeshinichi Itoophiyaatti hojjeteefis uummanni biyyattii fi hoggansi isaa kabaja kan qabuuf ta'u Dr. Abiy Ahmed wayita nishaanii guddicha Bill Gatesiif kennan haasaa taasisaniin himaniiru. Through the Gates Foundation, you have touched. Faawundeeshiniin Gates Itoophiyaanota hundaa bira gaheera. Agarsiistuun kana ammoo pirezidaantonni naannolee hundi sagantaa kana irratti argamuu isaaniiti. Akka keenyatti gama kanaan hedduu milkoofneerra. Milkaa'ina kana duuba ammoo faawundeeshinii keessantu jira. Faawundeeshiniin kun turtii Itoophiyaatti taasiseen uummanni Itoophiyaa fi hoggansisaa kabaja qabaa fi it has learned and it has respected the leadership and aspirations of our people. Badhaasa kana harka ministeera muummee irraa kan fudhatan sooressi addunyaa Bill Gates sosochii faawundeeshinichi taasiseen Itoophiyaa waliin walitti dhufeenya guddaa kan qaban ta'uu himanii daawwannaa Finfinneetti taasisaniin magaalattiin jijjiirama guddaa keessa kan jirtu ta'uu dhugoomaniiru. And thank you for this very special award. Badhaasa guddaa akka kana naaf kennuu keessanii fi kabajaan isiniif qaba. Sosochii faawundeeshiniin kun taasiseen Itoophiyaa waliin walitti dhufeenya guddaa qabna. Nan yaadadha yeroo jalqabaatiif gaafa ministeera muummee waliin wal agarru waa'ee magaalaa Finfinnee natti himanii turan. Har'a wayitaan Finfinnee daawwadheettis waan isaan natti himanii oliin arge. Iddoolee bashannana haaraan hojii eegalanii jiru. Incredible progress that's been made and what a fantastic tour center it is opening up.